Hunduu aamin jenneetuma fudhannee taa'uudhaaf qophaa'u jirra moo yaa Oromooti balaa gad deemaa jirtu tana bakka aamin jennee aamin haanu dhuftu waan samiirraa dhugaa dhufe aamin jennee fudhanna lakki nuutiin qabsoof nuun falmannu jechaa jirra. Yaanni hayyoota Oromoo maal? Yaa maal keessa jira? Dhaabboleen Oromoo eessa dhaabbachaa jirti? Dhaabboleen Oromoo tanu qabnu KFO jechuudha. Kun waraana bilisummaa Oromooti. Aga danda'u waan humna isaa falmachaa jira. Gahaa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo daranuu akka cimee duratti hin fufneef kan isaan miidhaa jirus isaanumaa jechuudha. Ufumaaf miidhaa jiranii jechuudha. Deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo, hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo isaanitu hanqina guddaa, hirrina guddaa qabaa jechuudha. Sanirraa kan ka'e Oromoo marratti bakka silaa Oromoo waltaatee diina irratti dhagaa hartu Oromoo irratti akka duulamu Oromoo dhaabboleen Oromoo akka balaaleffamu hayyuun Oromoo akka arrabsamu uummanni Oromoo akka kutaa walit duulu kan godhe qondaaltota waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Tokkoffaa sababni callisuun, lammaffaa tokkummaa Oromoo irra cimsanii dalaguu dhabuun uummata oyinumaa'u uummata akka wal qoqqoodu irratti akka waan dalagaa jiranii fakkaatanii dalagaa jiran fakkaatanii jechuudha. Kana jechuun kan waraana bilisummaa Oromoo miidhe wareegama qaalii isaan saba kanaa kaffaluudhaaf bosona jiran cilee itti dibee qaanjifannoo isaan hanga humna isaanii galmeessaa jiran akka uummata biratti mul'anne kan godhaa jiru hoogganoota waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Kana waliin soomnu jechuudha isin galee. Sababni isaa KFO'n baduu qabdi, hayyoonni hoogganoonni dhaabaa baduu qabanii waraana bilisummaa Oromootu biyya tana bilisoomsaa Oromoof qabsaa'aa jira, Oromoon isa deeggaruu qaba jedhanii namoota kumaataman dhaabbolee biraa deeggaran ofit dallansiisanii jechuudha. Ofit dallansiisanii dallansuu qofa osoo hin taane xiiqii keessa galchanii uummanni akka waraana bilisummaa Oromoo dhagaa irra taru gargaarsan gooneef godhanii jechuudha. Sababni lammaffaa namoota agartee isaan fakkaatanii uummata Oromoo dhaabbolee biraa deeggaran, dhaaba KFO deeggaran, kana hoogganoota KFO jaalatan, namoota isaan fakkaatanii arrabsan dhagaa irratti haran afaan qabatanii callisanii usanii ilaaluun isaalleen akka waan waliin qabanitti ilaalamaa jiranii jechuudha. Kanarraa kan ka'e deeggartoonni waraana bilisummaa Oromoo kan miseensan ta'in Oromoo ta'ee qofaa fi kan maallaqa gurguddaa gumaachaa ture akka irraa dhaabu waraanni kun agartee uummata Oromoo biratti akka shakkii keessa seenu kan taasisu isaanumaa jechuudha. Hoogganoota Oromoo, hoogganoota waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh, hoogganoota waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Okay. Amma rakkoo kana jalaa bahuudhaaf akkamitti fiksi goonaa? Balaa nu gad deemaa jirtu kana jala bahuudhaaf haala kamiin itti qophaawaa jirra? Wanti xixiqqoo achi kennee akkamitti hayyoonni Oromoo kun mooraa qabsoo bakka tokkotti deebisanii balaa dhuftu kana balaa as dhufaa jirtu kana jalaa dandamachuudhaaf haala kamiin walitti dhufanii an kanuma dubbadha. Maaliif rakkoo jirtu bakka isin jirtu argaa jirra jechuudha. Rakkoo bakkitti isin jirtu hayyoota Oromoo, hoogganoota Oromoo bira jechuudha. Hoogganoota Oromoo yoo jennu fakkeenyaa fi KFO'n hoogganaan isaanii Jaawar Mahamaffaan, Abba Jaawar, Baqqalee Garbaa isaanii takkaa waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatee agarree jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo aboo Feesbuukiin maal ta'e isaa dhiyeenya kana foorri hin taane agartee takkaa isaanii balaaleffatee agarree jechuudha.
keessaafuu erga hidhaa bahan Ameerikaa tanaa fi Awurooppaa naanna'aa turan ilaalcha gaarii akka qabaniif isaan agartee akka hin balaaleffanne uummata Oromootiif akka qabsaa'uudhaaf bosona jiran walgahii adda addaa irratti ibsaa turanii jechuudha. Akkasuma hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo akka deeggartoonni isaa dhaabbolee Oromoo hoogganaa Oromoo biraa hin balaaleffanne hin arrabsine bifa agartee hoogganoonni Oromoo hogganoonni KFO waraana bilisummaa Oromoo itti ibsaa turan isaanillee gabbahanii miidiyaa irra dhufanii intarvii kennan irratti ilaalcha bareedaa akka qabaniif hoogganoota Oromootiif dhaaba KFO'tiif Jaal Daawud Ibsaatiif Jaal Marroon qondaaltota ABO ala kana jiran dubbiimtoonni maaliif kana godhuu dhabanii takkaa isaanii waraana takkaa isaanii intarvii godhanii ilaalcha bareedaa KFO qaban dubbatan hin garree jechu an akka nama tokkotti ilaalcha bareedaa Jaal Daawud Ibsaati qaban kan dubbatan takkaa nagarree jechu ilaalcha bareedaa Jaawar Mahamadii qaban isaanii dubbatan waan isaan tokkoomsa waan ummata Oromoo tokkoomsa waan ummata Oromoo takaaroo keessan galchine waan ummata Oromoo kana gammachiisa ilaalcha akkasii KFO hoogganoota KFO hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo dubbiimtoonni ala kanaa hundi isaanii takkaa isaanii jechoota gaarii waan bareedaa ilaalcha gaarii hoogganaa fi dhaaba KFO tana irraa himan hin argine jechu Itoophiyaa suphan maarree godhan jinnii godhan jedhanii dubbatanii jechu. Okay, yeroo kana girrisaan isaan jala deemu kawata kan hubanne maal godha daranuu waa balleessaa jechu isini galam daranuu waa balleessa dhagaa irra tara tokkummaan Oromoo ni diigamaa jechu nuti kun akka dhufu waan beeynuuf lakkaa Oromoo lakkaa hoogganoota Oromoo waraana bilisummaa Oromoof sirreessaa hoogganoota Oromoo waltaa balaa gaddeemaa jirtu kana jalaa bahuudhaaf tokkummaatu nu baasa tokkummaan keessan ummata Oromoo tokkoomsa namoota hubannoo hin qabne kan gandaa fi amantiidhaan walirra duulee wal fixu kana hubannoo akka godhuuf godha hubannoo akka godhatan taasisa tokkummaan keessanii fakkeenya taa tokkoomaa jaalala walitti agarsiisa qooda waliif kenna waliif kaaya jaalala waliif kenna wal jaaladha wal kabaja waan gaarii walirraa dubbadha ergasii ummanni Oromoo warri agartee akkanumaani gara qaban deemu kan hubanne hubannoo hin qabne hanga tokko ni tasgabbaa tokkummaan Oromoo ni ititaa jechaani turre jechuudha. Okay. Isaan nu dhagahuu hin dandeenye. Isaan nu dhagahuu dhabuuni gargaarsa kumaatamaan waraana bilisummaa Oromoo irraa dhaabee jechuudha. Dhugaa Rabbii dubbanna kun beeyta. Kumaatamaan namoonni isaan gargaaran kan deeggarre kan ummanni Oromoo kumaatamaan kan waraana bilisummaa Oromoo hin deeggarre kan ammoo maallaqa gargaaranii jira jechuudha. Kun hundi nurraa dhaabanii jechuudha. Sababa isaan ilaalcha agartee ilaalcha fokkataa ilaalcha badaa hoogganooti waraana bilisummaa Oromoo qabaniif irraa agartee deeggarsa dhaabanii jechuudha. Amma kun hunduu nun baasu ana wanni kana keessa deemee fi balaa amma gad dhufte kana jalaa bahuudhaaf waan hunda agartee qurramaa fi maarree kana hunda achi kenne waraanaa fi hoogganoonni waraana bilisummaa Oromootis garaa bal'atanii KFO'nis nuuf gala maaliif waraana bilisummaa Oromootiif KFO'n hoogganaa waraana bilisummaa Oromootiif KFO'n waliin dubbachuun hedduu ulfaataa jechuudha. Maaliif tokkoffaa shororkeessummaadhaan itti murteessanii yoo isaan qunnamtii godhatan sababa adda addaa uumanii karaa nagayaatiin KFO'n qabsaa'uudhaaf kan kaayeffatte itti atakaaroo gufuu ta'aa jechuudha. Nuuf gala. Garuu ijarraa wal beekutu barbaachisaadha jechuudha. Nulleen ilaalcha maali akka qabdan gabbaatanii dubbachuun waan tokko tokko agartee akkuma Jaawar Mahamad faan Baqqalee Garbaa faan Galatoomaa Tuurirra taasaa turan ilaalcha akkasiisan gabbaatii diinni harifatu wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh diinni harifatu ilaalcha akkasiisan ummata Oromootiif ibsa jaalalta akkasin jidduu jirtan jaalala akka hoogganoota KFO walii qabdan akka gartee karaa tokko waan tokkoof qabsaa'aa jirtan akka waliin diinoofan jaalala akka walii qabdan kabaja akka walii qabdan qooda akka walii keettan walitti agarsiisaa nullee nutti agarsiisaa diinni immoo yeroo kana ni rifataa jechuudha. Yoo ati KFO'n achi mataa dhaabdee callisteetuma ofirraa waan si fakkaate dalaydu
kan agartee hogganoota waraana bilisummaa Oromoo ta'e hogganoota Oromoo qabdu waliin taane kan hogganaa waraana bilisummaa Oromoo hogganoota biraa Oromooti waliin taane mee isin eenyumaaf qabsooftanii sababni isin wal baqattaniif maali rakkoo gaddeemaa jirtu kana jalaa bahuudhaaf falli tokkochi tokko dura isin wal ta'uu qabdanii yoo isin wal taata warri girrisu ka wal nyaatu kun kutaa fi gandaa wal qoodu kun hundi isaanii wal ta'e waliin kabaja walii kenne tokkummaa Oromootiin qabsoorra xiyyeeffatee tokkummaadhaan diina kanallee sodaachisee diina gaddeemaa jirullee injifachuu dandeenya fala argachuu dandeenya jechuudha. Dubbiin ijoon ammaan tan deemaa jirtu TDF fi Amaarri Fannoo akkasuma akkasuma elektiriyaa ta'anii wal ta'anii dalagaa jiran bilxiginnaa amin ta'anii jechuudha. Kaayoon isaanii guddaanii bilxiginnaa garagalchuudha jechuudha. Gaafa isaa bilxiginnaa garagalchan nuti immoo akka amma rafnu kanatti akka uummanni Oromoo rafaa jiru kanatti hayyoonni Oromoo callisanii ta'aa jiran kanatti fala tokko lafa kaa'uu dhabanii kanatti nuti ni dandamannaayi hin dandaman. Ganaa uummanni Oromoo gartee yoo biyya isaa populationaan uummata Oromoo guddaadha. Yoo kan baqatullee taate uummata Oromoo miidhamaa jechuudha. Kan dhumullee yoo taate dhumaatillee uummata Oromooti dura irra hedduminaan dhumaa jechuudha. Waan nama hedduu qabnuuf jechuudha. Uummanni Oromoo kun hedduu waan ta'eef. Kan beelli fixaa jira. Kun yoo biyyaa baqate, kun yoo dhume civil wariin dhufee yoo namni daaraa wal godhe agartee albeedhan maaltu fala yaa dhiirootii yaa Oromootii. Uummanni Oromoo gabbayee dubbachuu qaba. Hayyoonni Oromoo nu argaa jiru kan arguu dhabanii arguu hin dhabne maaliif usan isaantu beeka. Nuti dalagaan teenne isaan irra dhiibbaa godhuudha. Tokkummaa cimsuudha. Maaltu nu baasa jedhanii mari'atanii waan gartee lafa hegeree boriitiif waan akka emerjensiitti agartee akka tattamatti balaa gaddeemaa jirtu kan jalaa dandamachuudhaaf nuti fala kaayuu qabna. Fala hayyoonni Oromoo keettee irratti agartee tarsiimoodhaan yoo kan deemne taate never nuti agartee bakka takka illee hin geennu jechuudha. Haala amma deemaa jiru kanaan saffisaan gad deemaa jirti jechuudha TPLFin. Saffisaan gad deemaa jirti jechuudha. Saffisaan isaan gad deemaa jiru kana jalaa bahuudhaaf injifachuudhaaf waan dhufuu deemu kamuu balaanis yoo dhufte itti qophaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Qophii qabna qophiin hin jirtu. Hayyoon Oromoo asii wal gatarkisa kun ol harkisa kun gatarkisa kun akka fedhe godha kun maal godha si gale qooda waliif kaa'uun dhabame deeggarsa agartee deeggarsa sila waraana bilisummaa Oromoo kana cinaa dhaabbatanii hogganoon isaanii uummanni Oromoo akka deeggaruuf tokkummaa Oromoo waan leellisu waan nama agartee uummata Oromoo isaan jaalachisu daranu akka uummanni Oromoo gargaaru akka uummanni Oromoo irraa dheessu irratti dalaguu osoo hin taane akka uummanni Oromoo dalaguu irratti gargaaruu irratti dalaguu garaa bal'achuudha. Uummata Oromoo bala tarkaanuu qaba gaddeemaa jira kana jala injifachuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo qabna. Waraanni kun waraana keessanii koottaa mee hirmaadha. Uummata ija shakkiitiin ilaalan uummata ija shakkiitiin ilaalan akka isaan agartee shakkiin keessaa baddu taasisuudha. Isinii galaami. Akka shakkiin keessaa baddu taasisuudha. Haala kamiin garaa bal'achuu. Welcome Eliaso. Maal jetta Nasra? Welcome Nasra. Uummanni Oromoo yoom takkaa dhumiisa dhaabe? Yoom takkaa dhumiisa dhaabe uummanni Oromoo? Maal uummata Oromoo yoom takkaa waggaa afran kan dhumiisa dhaabe? Guyyarraa dhumaa bara. Guyyarraa dhumaa bara. Wanni haaree hin jirtu bara. Dhumaatii kana jalaa bahuudhaaf nuti tokkummaatu nu baase dura. Tokkummaa wal ta'uu qabna bara. Uummanni Oromoo kaleessa Wallagga irratti fixan. Bakka bira Walloo abbootii gadaa Karrayyuu keessatti Walloon guyyarraa rashanamaa hin jirtu. Yoom takkaan duraa dhaabbate. Kun waan haaree agartee kaleessa Wallagga qofa irratti uumamee miti. Garuu hedduu nama gaddisiisa. Gadda kana jalaa bahuudhaaf nuti gara tarkaanfiitti waan kana jalaa bahuudhaaf fala barbaaduu qabna. Fala barbaaduu qabna. Walloo irratti uummata meeqaatama dhumaa. Karrayyuu meeqaatama fixan. Abbootii gadaa rashananii. Walloon guyyarraa dhumaa jirti. Wallagga dhumaa jirti. Boorana dhiigaa jirti. Gujiin akkas.
guyyaa takka namni osoo hin duune guyyaan biyyi sun nagaan oolteen jirtu jechuudha. Nuti kana jala injifachuudhaaf ka atakaaroo nuti akka dhumnu nu taasise tokkoffaan isaa tokkummaa dhabuudha. Kan tokkummaa uummata Oromoo dhoorgee qabsoorra takkan xiyyeeffanne akka walta'een qabsoofne kan godhe dhaabbolee waraana bilisummaa Oromoo hooggano waraana bilisummaa Oromoo hoogganoota agartee kaafaa ulamaanuma kana qabna jechuudha. Kan waraanatii fi kan dhaabaa qabna. Isaanitti nu tuusee jechuudha. Tokkummaa itichuu qaban. Kaafaan at least yaalii gootee jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo itti iyyaa turre tuffiidhaan ija tuffiitiin nu bira dabranii jechuudha. Takkaa isaanii gabbahee yeroo nuti waan tokkummaa cimsarra dubbadhaa jennuun gabbahan rispoond waan gaarii nu deebisan deebii gaarii hin agarree jechuun akka jaalalloo Sumaanii jechuu dhugaa Rabbi. Kana jechuun maalidha? Tuffii nu tuffata wallahi. Waraanni bilisummaa Oromoo hoogganoon isaa uummata Oromoo yeroo namni qeeqatti dhiyeessu jaalala qabuufiif dogongora isaan dalagaa jiran sirreessuudhaaf yeroo namni dubbatu tuffiidhaan bira dabranii jechuudha. Namaan deebisan. Nama tuffatan. Sigalee waan an barbaad intaane asoon dhaammatiin irra dabre. Oh my goodness. Sorry guys. I don't know why amma bareed jirami. Dhiifama. Facebookii akka ajaa'iba report godhu jirani. It's okay man, report haa godhani waan fedhan haa godhani. Namoonni jechuu barbaadu nama tuffatanii jechuu. Nuti amma waraanni kun akka gargaaramuuf lakkaa dhaabba. Wanni dalagaa jirtan kun gaarii miti. Waraanni kun akka gargaaramuuf akka waraana dhuunfaa agartee qabeenya dhuunfaan godhina irraa nama baqachiisina uummanni akka deeggaruuf gargaarsa akka godhuuf tokkummaan akka cimu gabbaha uummata keessan kana jecha gaarii ilaalcha gaariitti dubbadhaa jechaani turre jechuudha. They never listen. Hin dhagaan jechuudha. Hin dadhabne jechuudha. Waggaa furguutuutti dubbachaa turre jechuudha. Asoo balleessuu feene akka badu barbaanne eenyumayyuu sodaadhaan akka nama tokkotti garuu waraanni kun akka jiraatu waan barbaaduuf waraana Oromoo ta'uu isaa waan beekuufi daranuu akka jabaatuuf bakka dogongora qaban itti himnaa jechuudha. Kana dogongora isaanii itti himuun ammoo abadan nama tokkollee agartee nuti ana aroon keer jechuudha sodaadhu jechuudha. Sigalee waan isin jedhu. Maaliifi dogongora jiru waliin harka dhahuuni daranuu dogongora biraatiif isaan saaxilaa jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni waraanni bilisummaa Oromoo kun bakka amma uummanni Wallaggaa Oromoo itti lafarraa daaraa ta'e fannoon itti seentee lafarraa fix shanyi duguggaa irratti raawwatte. Maaliif at least gargaaruu itti dhaqee help godhuu dadhabe. Irra defend godhuu dadhabe. Why? Never. Haga waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga keessatti hundeeffame irraa jalqabee lolli hin dhaabbanne. Amaarri seenee haga fedhan qalanii haga barbaadan ajjeesanii maal godhanii deeman jechuudha. Isin galaan. Takkaa waraana bilisummaa Oromoo Wallagga fannoo Amaaraa ta Wallagga seentee shoror weerartu. Irra tarkaanfii fudhatee irraa uummata irraa deebise hin agarree jechuudha. Kana maaliif godhuu dhabe? Waraanni Daawud Ibsaa hundeessee akka jiru quba qabnaa jechuudha. Itti aanaaf teefaa warri agartee ala kanaa miidiyaa Tigraay irratti Tigraayiif uummata Tigraayiif xiinxalan waraana biraa maqaa abaa'oo qaban akka citu hundeesse quba qabnaa jechuudha. Waraanni isaan hundeessan sunoo eenyuuf qabsaa? Bilxiginnaadhaaf qabsaa hamoo? Isaan illee egaa Oromoo tanaa qabsoofna jedhanii bosona jiran. Warree namoonni waraana agartee achitti hundeessan gruppiin Jaal Daawud Ibsaa isaan illee dirqama qabanii jechuudha deebisuun. Mootummaani dirqama uummata isaa lammii isaa eeguun silaa nagaa uummata lammii isaa eeguun dirqama jechuudha. Garuu mootummaan kun mootummaa miti. Inumaa'u kan fixaa jiru mootummaadhaa faannoo waliin ta'e itti ergee hidhachiise akka uummata lafarraa fixan garasii uummata Oromoo biizii godhanii garana ammoo faayidaa siyaasaa isaanii akka dalagataniif akka faannoon turis haga tokko isaanii ergamtee TPLFiif yeroo TPLF lola banteet isaanii ergamtee akkuma bara dabree sanitti loltuuf faayidaa siyaasaa isaaniitiif dalagachaa jiran wal ta'anii uummata Oromoo irratti erganii jechuudha. Akka uummata Oromoo Wallaggaa fixan taasisan jechuudha. Garuu waraanni Jaal Daawud Ibsaa hundeesse waraanni Jaal Maarroo
maa eessa jira yeroo wallagga tun waggaa afur guutuu dhumtu fannoon tun humna sinirra qabdi moo fannoo tana agartee rabbi isaan haa fannisu ka ummata wallaggaa lafarraa guyyuu xaragdu manarraa gubdu qabeenyarraa saamtu guyyaa tokkorraa deebisuu maaliif dadhabda waay sababni isin wallagguma keessa jiraachaa hanga Baniishaangulitti socho'aa ummata kanarraa agartee difeendi godhuu dadhabdan tarkaanfii irra fudhachuu dadhabdan maaliidha kunoo argaa jirra gaa waraana agartee gaa waraana mootummaa guyyuu wal dhahaa jirtan tarkaanfii walirra fudhachaa jirtan guyyarraa lolatu deemaa Oromiyaa keessatti Boorana Gujii Wallagga gama gaxaanuun hanga Booranatti jechuudha Shawaa guutuu okay kana maaliif fannoo tana humna sinirra qabdi moo how come isin gargaaruu dadhabdan ummata kana ummata dhumaa jiru kana isinilleeni warra mootummaa deeggaru waliin mootummaa quba qabdanii mootummaa responsibility fudhatamaa jettan dhugaadha isa fudhata garuu in fudhadhuu jedhe dideega abbaa irreeti akkam goota dirqaman fudhadhuu jedhe annama eeguu hin danda'u nama hundaa security irra kaa eeguu hin danda'u jedhe gama kaani waraana ijaaree qindeesseetti ergaa jechu isin maaliif ustan waraanni bilisummaa Oromoo eessa jira mee eessa jirtan ummata kana yoo qabsooftan ummata kana akkami dandamachiisuu dadhabdan diinarraa deebisuu dadhabdan fannoo tan akkamitti tarkaanfii irra fudhachuu dadhabdan waay sababni isin dadhabdaniif mo'achuu dadhabdanis lola itti eegaltanii at least yaalii maaliif hin goone yaalii gootanii ummata kanarraa deebisuudhaaf yaalii maaliif hin goone waraana bilisummaa Oromoo hooggantoota biraan gaha dubbiimtoota warra Odaa Tarbiif hin jedhu kasirraa biraan gaha so akkasi Facebook ya akka nama hedduu biran geennellee godhanii isi warri dhuftanis gaa sheer nuun gootanii nu asii ammoo enerjii keenya finnee ummata Oromootiif dubbannaa isin sheeruma qofaanu nu gargaaruu dadhabdanii ummati Oromoo kun yeroo agartee sheerilleen naman gargaara sagaleen kun akka ummata Oromoo bira gahu namaaf hin godhan tokkummaa irratti agartee waan tokkummaa yeroo namni dubbatu nama agartee qoodanii facaasan asoo silaasirraa nama arrabsanii nama 456 dhufaa jechu sigalee asoo nama arrabsaa jiraadhee sila nama arrabsu inni hordofan sheerni godhan ni facaasanii jechu yeroo namni waan nagaya waan ummata Oromoo waan sila agartee dirqama dubbatamuu qabu ummata kana sagalee ta'uudhaaf yeroo qabanirraa namni dhufee dubbatu sheeri ma qofati isinitti ulfaata jechu bari isin dadhabnee bar nuti mee hujii walii haa kenninu warri asirraa lallabu ka fakkaattonni akka kiyyaa jechu yeroo dhufanii lallaban ummata kanaaf ana qofaa miti bar lallabdootuma agartee Oromoo tan asirraa iyyitu nu waliin ana waliin jechuu dabalatee yeroo nuti lallabnu isin warri agartee quuqama sabaa qabdan sheer godha ana qofaa miti meeqaatama jira ijoollee aktivistoota Oromoo ka waan gaggaarii dubbatan kan silaa namoonni yaanni isaa sun nama hedduu bira dhaqqabuu qabu sheerii godhuu dhabiinsan kan ka'e nama biran ga'u jechuu aktivistoonni Oromoo kan xiqqoo agartee hordoftoota hedduu qaban warra isaa gajjiru ni tuffatanii jechuu bar kanan nu miidhee bar aktivistoonni xiqqoo agartee akkuma walirra jiranii wal tuffatan waliif sheeriin godhan mana namaa dhufan amma mana kiyya kan namni aktivistii jedhamu tokkolleen dhufee hin seenu jechu tokko malee jechu kan nuti akka dhuunfa walii dhiyaannu malee akka ma Eliyaas faa yoo ta'e faa Jamaal Godii walii dhiyaanna qaamanii sigale qaamanillee amiin wal beeyna sigale nama kana yoo ta'e malee fakkeenya fi akka magartuu faa nama nu wal beeynu ka waa'ee Oromoo sirra waliin dubbannu yoo ta'e malee aktivistoonni maan Oromootu laala Oromooti wal gaqqaba wal gatarkisa yoo tokko amma fakkeenyaaf namni faaloora 100 qabu yoo dhufee ana waan Oromoo dubbadhu kana fuudhee facaase maaltu irraa irrata mee gaafii sin gaafadha natin wallahi aktivistoota Oromoo yoo laayifii kana yeroo isaan dubbatan an hin jirre malee hunda isaanii an sheer godhuu fedha maaliifi waan saba kiyyaa dubbatan ni facaase jechuu I don't care maaliifi haga isaan waan hamtuun dubbatinitti yeroo namni waan fokkataa dubbatu sheer hin godhu nama arrabsu
sheerin godhu jechuudha. Nama gandaan qoodu agartee hayyoota Oromoo kan agartee kan badii hin qabne fa'aa akkanumatti kan uummata Oromoo bira kireeditii qabu nama agartee nama arrabsu yoo ta'e malee tiktaakii haa ta'u maarree haa ta'u nama waan sabaa dubbatu namni tokko maal laalle wallaahi tuffadhu wallaahi summa wallaahi jimaataa mi'arraa rabbi ni arga hunda isaanii ni jaaladha hunda isaanii ni kabaja namni namni gabbee saba tokko saba kanaaf yeroo qaburraa qoodamee waa dubbate wallahi kabaja guddaa qabaa jechuudha. I have a big respect for them wallahi. Aktivistoota Oromoo jechuudha. Warra nama tuffanne, warra nama tuffatu malee. An addunyaa tanarra wannan jibbu nama tuffatu. Ilmi namaa hundinuu tokko jechuudha. Nama gartee akka waan faaloowara yookiin view hedduu yoo argate waa argatu tokkotti of tuulu. Maa of tuulta obboleessa of qaqqabi jiraadha adeeroo kiyya. Hojjaa kan kee yookiin dhaabbuu tantee bira hin dabartu. Never. Yoo of qaqqabdee nama ija tokkoon nama hunda laalte ni kabajamtaa jechuudha. Diqqaa fi guddaa wallaalaa fi beekaa wal qixxeessi ija takkaan laali. Haga namni sun waan badduu hin dalaginitti. Wanni garaa nama godhu nama diigu. Nama jibbansa facaasu. Jibbi dhugaa rabbi. Nama saba kanaaf at least gabbahee waan tokko dubbatu respect godhu obboleessoo. At least wani walii goonu jirtu waanuma namni sun dubbatu facaasii fi uummata biraa akka gahee uummanni Oromoo illeen maali amma nama digdammaan kana soddommaan kana fakkeenyaaf yoo soddommaan facaasan uummata Oromoo soddoma bira gaha jechuudha. Soddoma 20 40 50 bira gaha. Nami sullee waan deemaa jiru kan dhagayiniin dhagahaa jechuudha. Amma Wallagga Oromoo Wallagga kan dhumaa jirtu yoo namni dhagahin jiraatee ati sheer gootee facaafte namootan dhagahin jira kafaaloora hedduu qabu kan gabbaa irraa dubbatu jechuudha. Rakkoo tokkummaa Oromoo haala amma keessa jirru kana namoota quban qabne hojiidhaan biizii ta'ee Oromoo waan keessa jirtu quban qabne ka akka tasaa deemu argaa jechuudha. Nami sullee waan danda'uun qooda agartee gumaachisaa kennaa jechuudha. Sagalee haa ta'u yaada tokko haa kennu waan adda addaatiin barruun haa ta'u barati waan tokko facaasanii addunyaa tanarra facaasunu wallahi is good maaliif wareersina beektaa naftanyaa tan sigalee. Sagaleen Oromoo ni dhagahamti miidhaa uummata Oromoo irra jira jechuudhaan namni agartee torbaan kan maaltu deemu jira argaa jechuudha. Yaa uummata Oromoo aktivistoonni Oromoo walit dhufaa wal kabaja walaa kabajnu wal haa jaalannu tokkummaa keenya haa cimsinu. Aktivistoonni asii wal qaqqabuu dhiisaa facaasaa waliif facaasaa hayyuun Oromoo qooda waliif kennaa wal jibbinaa laalla hayyuun Oromoo wal jibba aktivistoonni Oromoo wal baqataa namu kophaa deema nama wal ta'e waan tokko uummata Oromootiif dalagaa jiru agarru jechuudha. An hayyuu Oromoo qofarraa irraa quufaan jiru jechuudha. Aktivistoonni Oromoo mee ilaale aktivistoonni naftanyaa jaarmaa qabanii jechuudha. Jaaramaniiti ajandaa uummatanii girgireessa mootummaa kana wal kabajan qooda waliif kaa wal jala deeman jechuudha. Nuti hoo wal baqannaa ani jaalalloon dhufee kophaa kiyyaa waan deemaa jiru information qaburraa dubbadhaa ni deemaa jechuudha. Kuulle ni dhufaa irraa dubbatee deemaa jechuudha. Garuu namuu akka itti dhagahame dubbachuun gaarii miti. Itti dubbatee deemuun gaarii miti. Tokko taanee mana tokko keessatti wali qabamne ajandaa uummanne waan deemaa jiru kana bifa kamiin social media kana girgireessina. Bifa kamiin haala kamiin yoo wal taanee tokko taanee ajandaa uummanne jaalalloo deemate har'aan tana kana dhukaasi hebeloo akkasi amiin agartee eenno Eliyaas jechuu dhiifama Eliyaas deemi Jamaal Godii deemi sigale har'a taraan kan keeti yeroo yoon qabaanne yeroon qabaanne ana tarkaa fuudha harkaa wal fuudha guyyarraa agartee wanni Oromoo kun dubbatamuu qabdi silaa jechuudha. Nu kana godhaan jiru jechuudha sigale. Kanaaf hedduu nu miidhaa jira Oromoo Wallaggaa dhumaa jirti sagalee haa taanuu fi rabbi warra dhume jannatul firdoos haa qananiisu warra agartee maatii fi haalii isaanii hunda sabrii haa kennuu fi Oromoo hunda balaan tunurraa dhaabbachuudhaaf tokkummaatu nu barbaachisa.